Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya akkam nagaa fayyaadhaa jirra jirtu isiniin jira. Yaana salaam gaa daawwattoota keenya. Hiinsi hima jette manna muddeemtu yaanaan dheeroo. Mee maal naa muddeemtu gawaan naa muddeemtu daawwattoota hojii dhaggeenya jeetiin gaamas dhiyaadee kaameraa dheeffattee ture yaanaan wahiinsi himaa bootiyaa jette. Mee maal naa muddeemti gaa daawwattoota hojii dhaggeeffanna gaa. Mee riyaanaa maal naa muddeemtu? Manni seemu. Gurbaa terus kan ada. Kamu kurban itu. Kamu jadi semua di sana. Ama kau itu. Imana pada. Imana pada. La. Wallahi boleh pada. Ama dabbale sakhiyya. Gurun jira lay dafa mane. Imana pada amma. La bifadi. Isana kana wajinasa. Sim pada. Makasih berbana. Ini kana tiada saja. Ahmad Imane fadu. Fadus ga. Fadus Ahmad Imane fadus ga insyaallah walina arkina. Ammo Ahmad Imane fadu. Ahmad jabti salani hihe. Ilman koba kutisa intala takka fudira sadi kaba. Koba isa mata bekata ujira. Imane nabba Imane mali kuboti Imane. Ni pada aku. Ni pada anak gareban. Ada sih pakai. Anak gareban. Alati amal lebih kita nak Udah cepat nih udah tahu jelas. Biasa. Udah cepat nih akan nih dukannya gede begitu. Mana kasih jelas. Isian udah apa nih? Kuno makan tahu tujuh salah memang. Lah. Wallahi. Laki kasih Riana. Wallahi. Si pakata di hala biya kana betu. Nah wallahi Di biya kana fare. Allah mujiran. Wallahi buni pada wallahi. Anak gareban. Lah kanti akan rumah jalan. Beti jirtu biya Islamati. Beti jirtu biya Islamati qophaale namni dhiiraa fi dhalaa wajjin ta'uu shari'aa Islaamaa dhorkaadha. Intala dubraati fi abbaa ilmaaniiti inni wajji ta'uun dhorkaadha ajnabiidha inni ammoo gisee salaamtaaf nu bira dhufu nu salaamaa nu dubbisaa nu wajji nu bira dhufa malee Ahmad Ijaasin dheeratu obboleessa kiyya ammaan duraa soggo hedduu mana kana dhufuu ture. Amata dheeraa wajjin turre gaafa yaa jirtu leera amataa godhu dhufuu ture nagari irratti ija dheeraa ani haala dubraatti ni reeta agareetiin jiran achii waliin tattaaniti akkana laraasanii gisee isin dawwaltus gisee isin yaamtus isaafi dawwalte tarikii abbaa ilmaaniiti immoo tarikii duraa isan seen hin seene isa kun gisee dawwalte naaf hin ta'u akkana ta'e naaf hin ta'e sinna afaansiitiin siin ta'e afaansiitiin naaf hin ta'e Bismillah ni man wakil. afaansiitiin naaf hin ta'e. Inta kita kisah mau kaheru me akka bibbaanee jira himan keessatti isin Guttu asun guttu kanagaa ta'u jirtu abbaa ilmaanii feeti. Guttu asun hin fuudha. Meeqa dubbii kana wata kan dhageenyani ati ammoo akkam takka dibbaraa dibatti hubattee jirta. Wadde adii dubbii Maal adii siin jette? isin niin faana gubbaan kun akkamii kan inni guttu irra bira dhaabbatu jiruun ati maaltu sin akka ta'an jettee anumaa na arrabsitee bira anumaa na arrabsitee nan diigneer anumaa na arrabsitee. Ani imaaninis nama adaba qabu mataa lama asirti na bira imaanin nama mata adaba qabu amatti la kana takka madrasaa mucaa fayyaa xiqqishaa wajji deemtee useen wajjin madrasaa dhayitee dhufti takka akkuma madrasaa baasaan makiinaanii dhayitee dhufti makiinaa qabdi makiinaan deemtee dhufti isiif mucaa fayyaa takka nama dhiira isii ala gallaaltu nagarree geelee dhalaalleen qabdi imaaneen geelee dhiiraanis geelee dhalaalleen qabdu akkamitti afaan tana namni hedduu mana kana faa dhufa dardarrinis akkamitti abbaa ilmaanii jaalate dardara dila salphiste. Ni fada isinis ni feeti ni fada baatoo hayyitee isin. Ati akkam argite fedhii isaatii fi fedhii isiidha. Isaan fedhaa fi isiin fedhaa akkamitti adda baastee akkamitti argite feeti. Animmoo isaan akkanatti taa'ee jinaasaa'ee akkanatti walirraa jiru iddoo isheen dhugaafne. Duba eegas yoo maal gaafatte? Eegas isa inni kuti mana kana keessaa godhu jirtan kun inji haguuti jettin isheen waan jiidhimi maallaqaan si waan minnaan jii. Mana kiyya keessatti maallaqaan si kana inni siin jaa obboleessa kiyyaaf kan hin ta'u. Meeqa kan ta'e kuma godhan ta'e si kana naan jiimi hayyidii isa gabakka. Ati kasi difte. Kuma godhan naa kanneen. Illee ati deemi haba ajjeesoo siin jedhus kuma godhan si kana haba ajjeessa. Kuma godhan naa kanneen kuma godhan hedduudha guddaadha.
Ati yoo nama keessi jenna kuma kudhan si kan nama keessaa deemta. Wantu dhagaa malee maala wantu gidana karee oduu Ganaa yoo namni maallaqa si kanne takkaasiif kan hin akajiu taate waan agartees nan dhoyse. inni kun maala kana kan kun udan Itoophiyaa na kanne. Kisem as keessatti maala inni si tuula agarte baaddaa na bude. Amma shanta kasi na jira. Sadee kee muudhaaf jedhu baate silaahi sirreessa bubbultee garaa si nyaannan aboka wayisii maatte malee ati silaa na hin Wanni ni fira kasinji. Wanni ni fira mako wani si wasinji. Min boka kala yoni na kasi. Qoosha duutee boqoita. Min boka. Na boka. Dhiirota jedhamu qoosha dhugee boqoqa. Na boka. Min boka. Maallaqa fudhattee maallaqa fudhachuu sirraa loolamin. Ni na fe gara. Himuuni sirraa loolamin. Gara na nyaata. Gara si Asana nyaate. juba posii gubbaa sun jala jiru. Ati si beekta? Waaqaa maanta ati si beekta? Bismillah rahmaan rahim abbaa ilmaanii beekta? Dubarratti dibattanii biraa zabanaa kan gaa'anaati isinii dhaqa. Dur dhiiraatu dhufata. Ammaan ta daga haadha intalaatitu gurbaadhaaf dhaqaansa intalaaf dhaqaansa ana isinii dhaqa haadeeme. Isinii dhaqu? Rakkoo teessan kadham lamaan fedhaniitu bakka fedhi isinii godha. Gurbaa sun nagarra yaa gurbaa nagarra. Sa ilmaan qabata? Ilmaan qaban tana takkaa fi dhiira sadii qaba ijoollee isaa xixiqqoo haadha mana isaanii hiike. Haadha mana isaa turtuu gaafa koronaa sana addaan deemanii amma qomoo guddisu jiru ijoollee. Amma gurbaa sun barni bareeda. Diboo bareedaaf lamaan jaalattoonni. Garaa kana waa tokko guddaa ni bareedee. Garaa dhawitee keessatti deebisaa dhufa. Garaa dhiisi garaati kuma maraatiin godha. Fedhuu garaa guddata. Fedhuu hundi guddata. Fedhuu mataa guddata. Isin lachuutu hin heerumtan gurbaa. Isin gabaa. Abu imaanee baadis. Imaanee fe'atu hin heerumtan. Isin otoo hin deemi caajjatee taa'u jiru. Siif imaanee koo haraa. Dhageesse wantoota fayyagaa kanaan ja'anii kun zabanaa kana haadha intalaatitti gurbaa nu dhaqi jaafa nu dubbifisa. Gurbaan kun gurbaan amanee mana kiyya keessa teessisu. Gurbaan amanee mana kiyya keessa jiru gurbaan kun gisee itti dhufe nalaala akka kiyyaatti nama ilmaan kophaa guddisu gurbaan kun saniifuu ani hedduudha naa dalagatu. Jee mana kiyya keessa illee galakkisa kootti sammuu titillee boqonnaa fudhadhee jaanii jaartisaa gaafa koronaa addaan deemanii inshaallah laamaan tana ilmaan kophaa guddisu jira. Inninis gaayoo mana keessa ijallee laate gaa nuti ammata beeka gaafa jaartii qabullee hojii jirra. Ijoollee illee keessa akka takka bira deessee dalagaa deema. Ilmaan afur qaba. Ani gaa ijoollee isaallee isaa baraan jaaladha. Isallee ni jaaladha akka ilmooti jaartii ilaala. Egaa dubra kun gaa walirrattuu tacaalaa godhanii inni jaalanna ja'anii dubarri dhaqamu mo'isaatu dhufata waliin itti deemna gaarii ani tifoo dirqitti kun ammaan tana naa himte homoin siimaatteeti tasilaa jaalata sana fuunne tuunis kun duubaaniin jaaladha jetti gaarii namoota dhaggeeffattoota chaayinaala Ahmad meeqa walitti deebineeti ilaalla waan isaa waan dubbiitu taatu anammoo hundarraa hukuman qabu kan naaf fuudhasa jiddullee seenaani abbaan faayinaachii wal fuudhee abbaan faayinaachii wal kannata badaan seenu meeqa wajji itti deebinaan isin chaayinaala hordoftoota chaayinaala kana wajjiin itti deebina uummanni kun bakka itti booda'aanu wal gubbaadhatti jaalatanii qiyyaamaadhatanii amala rabbiitii wajji itti deebinaan isin jaalattoota keenya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waati qoshumaan isin malee meeqa dheertuudhaas isiniif hin manuuftaa wajji itti deebinaa assalaamu alaikum daawwattoota salaama dhumee jaalalaayeen isin dhibachiin gaarraan ta'a. Assalamu alaikum. Jaalala irraa qabii jaalalaatu irraa qabiitti maddee waan jaalala kutatanii ta'a. Kana haala dura teessee jaalala himattus kaa. Kanuma naa duraanii. Jaalala irraa qabii jiranii. Jaalala teessanii fi jibbansa keessanis daawwattoota wajjin argina gawaan daawwattoonni jirus ni argina warra chaayinaala Ahmad hordofu. Waliin itti deebina gaa'ii assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh salaamonni daawwattoota riyaana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waliin itti nagaa jaalalaa fi jibbansaas.